ifama achi erga https godhee booda itti aansuudhaan maal godha asirratti tilk.net godheetiin kun linkii about iti learn more bakka jiru achi adeemuudhaa fi asirra kaa'aa asirratti hidhaa achiin booda barreeffamoota kanniin haala amma isin jedhee kanaan sirreeffannaa jechuu erga kana sirreeffannee booda waytima bitnuu kan loogoo kanniin jijjiiruu qabna haala reefu akkasiin jedhetti amma loogoo suuraadha loogoon sunniin yookaan wanni marti as keessa jiru suuraadha suuraalee kanniin peejii kana keessa kan nuuf ta'uuf jijjiirra as keessa suuraalee jiran keessa tokkoon filadhaa yoo kanaan ta'an immoo kama jiru keessa asitti filadha jechuudha haala kanaan erga waan jiru fifiteen booda asirratti dhifama naa godhaati as biratti wanni guddaan hin daganne wayitii edit gootan keessattuu namoonni kompiitaraan edit godhatan jechuudha ka edit gootanii kompiitaraan yoo ta'e laaptooppiidhaan yoo ta'e laaptoop viiwiidhaan yookaan mobaayil friendly ta'uu qaba asiin tana desktooppii qofarratti editing keessa mul'ataa jira jechuudha garuu hundarratti akka mul'atu yoo barbaaddan maal gootan kanallee tuutanii maal akka fakkaatu asitti eegdanii jechuudha maalinni tuni kan taableetiiti tun gubbaarra jirti taableetii irratti illee sirriitti dhufuu isaa editing keessan sirriitti ta'uu isaa asitti mirkaneeffatanii jechuudha akkuma argartan kana already sirriidha kiyyallee okay then asiin immoo mobile view dha kuni yookaan immoo android view dhaan illee sirrii ta'uu isaa yoo sirrii hin taane immoo edit godhatanii jechuudha akkan erga gootaniin booda asii as dhufneetiin gara desktooppii keenyatti deebinee achi maal goonaa erga waan jiru yeroo mara maal gochuu qabna waan haaraa waan taaneef update goonaa jechuudha har'aaf tutorialiin keenya har'aa asuma irratti haa dhaabbatuuti itti aansuudhaan detail waan isin barsiisuu barbaaduuf itti aansuudhaan peejiilee akkaataa amma haga tokko peejii sirreessuu baranneerra already waan sirra kun update ta'eera websaayitiin haga tokko update ta'e maal akka fakkaatu waliin haa ilaallu already kutaa itti aanuun immoo peejiilee keenya erga xumurreen booda Google AdSense bira ammaaf Google AdSense qofarratti Microsoft Advertising booddeerra dhufa ammaaf Google AdSense irratti akkamitti apply gochuudhaan monetization eeggannaa ka jedhu isin agarsiisa jalqaba irratti garuu akkuma argartan kana suuraaleen jijjiiramanii as biratti jechuu barreeffamoonni immoo suutaan jijjiiramuu jechuu kanarratti namni yoo cime deegaa 20 deegaa 30tti yaada isaa as keessatti kaa'atee achiin monetize godhachuun danda'a jechuudha kanaaf linkilee websaayitii keenya description boxii keessa isinii kaa'a subscribe gochuu hin dagatinaa kutaa itti aanu yoo akka isiniif finnee barbaaddan immoo comment keessatti nu beeksisaa kutaa itti aanu illee hin dhiyeessinaa waliin taanee achi beekumsaan illee akkasumas immoo dinagdeedhaan illee wal haa guddisnu jenna humna san tiyuubii chaanaalii keessanii kanumarratti kan har'aa asumarratti goolabna jechuudha galatooma